السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. المان رومو كم جرت النجاح سني فيادا بقى جرات تاني بكو سنجرت نتي نجاح في رحمن ربي سنبرا جراتو نموني يوتيوب channel بيفتو أوروميا تفحارية تاتن سبسكرايب كودا لايك شير كودا نبرد أبدا هاريا نقدسا ولا قدسنو المان رومو yeroo baay'ee namni subscribe guddaa argatu nama beekamaa jechuudha. Nama beekamaa jechuun ka yeroo dheeraa miidiyaa kanarra ture. Haaroo inni illee akka dhufuuf guddisa. Fakkeenyaaf nama haaraya YouTube'n kiyya haaraya. Saniif yoo isin subscribe gootanii naa guddistan anillee waan haaraya qabadhee dhufa jechuudha. Namu waan danda'u saba ifi gargaaruu qaba jechuudha. Waanuma beenu waanuma dandeenu namu uumama isaatti waan beekuu fi waan dandeettii irraa qabu takka qaba. Akkasumatti waan an beeku ati hin beektu ta'a waan ati beektu an hin beeku ta'a. Saniifuu waan beeknu wal barsiisnee saba keenya saba Oromoo waan dandeenu gargaarree bira dhaabbannee rakkataaf sagalee taanee akkuma warri nu dura itti jirutti nutis warri duubaan dhufnus jechuudha. Akkasumatti waan dandeenu wal gargaaruu qabna ilmaan Oromoo. Subscribe naa godhaa sininjaa. Wanni har'a qabadhee dhufe waan haarayaa miti waanuma na dura warri jajjaboon yookaan warri miidiyaa kana seeran likkitti wal beekan irraa dubbatanii garuu anillee waan natti dhagahame takka dubbachuu barbaada. Innillee oduu gaddaati. Rabbiin gadda kana kam amma dura tareetti nurraa haa dhaabu. Guyyarra waanuma haarayaatu as baha. Innillee maali waa'ee mucaa Suudi Arabiyaatti osoo foolisii dheessaa jiru makiinaan dheessan waa'ee isaanii irraa dubbachuu barbaada. Innillee maali yaa ilmaan Oromoo warri biyya namaa jiru biyya fedhe Suudi Arabiyaa ta'e biyya fedhe yoo ta'e biyya namaa biyyuma namaati. Guyyaa takka inshaallah galuun kenna waan hin oolle yoo Rabbi jee gaafa Rabbiin biyya teenya biyya bareedduu godhe jechuudha dhuma galla. Hagasiifuu uf eeggannoon deema gizee deemtanillee biyyi namaa biyya shorxaan jirtuu miti biyya shorxaan hin jirrellee biyyi namaa biyyuma namaati. Waa takka biyyuma namaati. Sini galtee irraa galuun hin hafu. Ta'us garuu haga keessa jiraannu uf eeggachaa deemuu qabna. Warri biyya shorxaan jirtu yookaan immoo dhalaan dhala barraa baataniitiin ala jirtan yookaan warri dhiiraa warri iqaamaa hin qabne sodaata warri jiraattan uf eeggannoon deema warri Suudi Arabiyaa jechuudha. Yoo tasa isin arganii isin qabuuf deeman Rabbi jedhaati qabamtanii biyya galuu santu irra isinii gaarii akkanatti rakkoo kanaati irra gahurra garuu kun isaa biqaadha. Mucaa kana Rabbumaatu biyyuma sanitti lubbuun teebaati zeeni duruma katabeef waan ta'eef homaa miti kun waan Rabbi irraa dhufe garuu azala jira qadara jira. Yoo azalli keessan biyya ambaatti ta'e homaa waan godhamu hin jiru wanni namni irraa jijjiiruu danda'u hin jiru jechuudha. Waan Rabbiin duraan gara haadhatee keessa si katabe garuu qadara immoo tattaafachuu qabda ofirraa hambisuuf. Wallahi dhugaadha bara tattaafachuu qabda. Immoo namni tokko du'a barbaadee hin du'a jee manaan bahu Rabbumaatu irra fida. Rabbiin qadara badduu nurraa haa qabu. Biyya namaa keessatti Rabbiin nu hambisee ni qabrii teenya lafuma biyya teenya Oromiyaa irra nu haa godhu. Biyya teenya illee mootummaa nagaa Rabbiin nu haa godhu. Osoo mootummaa nagaa qabaanne akkanatti sareen taanu keessaa warri biyya namaa jirru osoo arra mucaan sun eenyu namicha Itoophiyaa bulchu sana maqaa isaallee dhahuun fedhu fokkataa sana osoo warra inni beeku taate amma Itoophiyaan gizee kana jiruun qabdu iyyuu jirtiin siin jee bara akka ajaa'ibaatti garuu nuti warra biyya alaa jiru namuunu quban qabula saree dhiige saree dhiini sarellee biyya takka takkatti biyya guddatteetti hin barbaadamu dhugaa Rabbi. Nuti garuu ilmaan Oromoo ta biyya namaa jirru biyya ambaa keessa jiraannu kabaja hin qabnu. Duunullee kabaja hin qabnu jiraannullee kabaja hin qabnu. Wallaahi akka nama hateetti dhokachaa deema. Sini galtee kun immoo tuyyuu osoo biyya gaarii qabaanne osoo mootummaa gaarii qabaanne sila akkati biyya namaatitti hin duunu dhugaa Rabbi wallaahi waan nama jibbisiisaati. Nuti waggaa 150 ol
gabrummaa biyya teenyaa dadhabnee ima baqanna biyya ilmaan oromoo keessa hin jirre addunyaa kana gubbaa hin jirtu dhugaa rabbi dhugaa isiniin jaa seegalte kuni maaliif ta'e mootummaa nagaa hin qabnu oromoon Itoophiyaa keessatti kabaja hin qabdu biyya fiit irratti kabaja hin qabdu oromiyaa biyya teenya keessatti dhufaniiti biyya teenya irraa nu fonqolchanii alagatti nu baqachiisa mucaan kunillee akka dhugaa isaatti dhugaa qaba wallahi rabbiin nama jaannata isaa godhu warri qabameetiin maneedhaa keessa jiru Saudi Arabiyaatti maalirra jiran bar kadu'ee ol hajiru gad jiranii bar jiruu baddu hi agartan hundi keessanuu Facebook kanarratti miidiyaa kana gubbarra oofu jira okay ugaasaati osoo qabamellee takka maneedhaa sanitti du'a biyya galoo ilmaan oromoo maalitti jirta kittiin ilmaan oromoo warri silaa jajjabaa akka Jawar Muhammad Baqqalaa Garba akka Hamza Boorana Shamsaddiin Xaaha Jaafar fa hundi isaanii qabamaniidha jiran galu kiyyallee carraan kanumaa mootummaa bineensa sanitti Itoophiyaa deemurra asumatti jalaa dheessee bahuu wayyaa ajeetiin dheessee gaanni way akkana beeka wayin du'aa beeka subhaanallah rabbiin akka fiifedhe dalagaa akkas godhe yookaa qadara yookaa azala sarrabu maabbeeka waan ta'e irra bu'ee jechuudha mucaa kanarra gabaabumatti isaa rabbii warra jaannataa godhu warri haftan warri Saudi Arabiyaa keessa jirtan wallahi ergaa kana isiniif sheer naa godha dhugaa sheer naa godha wallahi biraan naa gi'a uf eeggadha rabbii isinaa eega guddoo rabbumaan nama eega uf eeggadha gizii deemtanis silaa waraqaan biisaa jedha biyaansi yoo fuudhanii biyyatti isin galchan in deebitan tariiban kamoo dura irraan dhuftan inshallah rabbi isinaa gargaaru yoo waan dhuftanii dhabdan sheer isinii goone maallaqa isinii guurreeti akkasitti deebitanii dhuftan Saudi Arabiyaallee yoo ammoo sun hundi dideewu biyyoonni addunyaa kun guutuun ka Oromoo keessa hin jira biyyi baqataan hin jiru biyya biraa jijjiirattee deemtee nagaa keetiin dalagattee jiraatti subhaanallah wallahi lubbuu keessan uf hin dabarsina isinitti mi'aan uf eeggadha please wallahi shamarranis warri dhiirallee gorsa obbolummaa isiniif hina uf eeggadha rabbi isinaa eegu warroonni biyyuma hunda addunyaa kana gubbaa bakkuma jirtanitti hundi keessan Saudi Arabiyaa qofaa miti biyyi rakkoo cinqii qabdu heddumaa jira shamarran fa mana xalabaatii bahanii qabamanii fa waa meeqa ta'uu jira aboyaa bojolle mee du'aa godhadhaame wallahi bakka jirtanii yaa ilmaan Oromoo du'aa godhadhaame nuufis du'aa godhofillee du'aa godhadha rabbiin rahmatan waa godhu kadu illee rabbiin jaannataa kannuuf isallee du'aa godhaaf ufii kasanillee du'aa godhadha akkasii wallahi baay'ee natti dhagame wallahi gadda guddaatu natti dhagame mucaa kana Facebook ma kana gubbaa rabbi malee qabatamaallee waan isaallee beeku hin jiru garuu haa ta'u ilmaan Oromooti garaana nyaata wallahi laazim obboleessa kiyya hay maali wajjin dhaladhuu baadhullee obboleessa kiyya akkasii wallahi ilmaan Oromoo of eeggadha please of eeggadha akkasitti waan biraallee waan babbareedduu qabadheetiin isin dhufa insha Allah du'aayinallee godhaati akka YouTube kanallee waan bareeda irratti dalageetiin akka isinillee isin gammachiisu abdiin qaba du'aayi walii godhaati rabbi biyya namaa sana keessatti nu hambisiin nagaan biyya teenyatti nu haa galchu insha Allah maboodallee waan babbareedduu qabadheetiin